namni ofirraa itti wanti godhuu danda'u ofirraa ittisee karaa sirrii ta'e tokkoon wanti kun hiikamee yeroo gabaabaa keessatti akka fiixaan bayamu mee maal gorsita kanarratti? Galatooma Oromoon teknooloojiin dhiifama isin gaafachaa sagaleen kan koo yoo rakkoo neetworkiitiif adda ciccittu ta'e hin beeku. Oromoo teknooloojiin dhimma kana irratti hubannoo hawaasaatiif jecha yeroo garagaraatitti xiyyeeffannoo uumuuf yaaluu keessan baay'een dinqisiifadha. Baay'ee galatoomaa jechaati. As biratti wanti hubachuu danda'uu qabu hawaasni keenya dhimmi kun dhimma afaaniiti, dhimma afaan Oromooti, dhimma maalummaa afaan keenyaati. Guddina afaan keenya yeroo ammaa irra jiru yookiin agarsiisutti jiru tattaaffii ilmaan Oromoo naannoo garagaraa jiran irra gochaa jiraniin afaan kun gara afaan hojii dhaabbata garagaraa ta'utti jira waan ta'eef as biratti hubannoon hawaasni keenya qabaachuu qabu afaan kun afaan teknooloojii ta'uudhaaf sadarkaa kamirra jira, maaltu irraa eegama, afaan kana gara amma specifically goone yookiin immoo akka qajeelloon gara waa'ee Facebookii yoo haasofnu Facebookiidhaaf afaan Oromoo afaan hojii ta'uudhaaf maaltu irraa eegama, maaltu barbaachisaa yookiin immoo adeemsa kamiin afaan kana qajeelloon hiikuu dandeenya isa jedhu irratti hubannoo gahaan hawaasa biraa hawaasaaf kennamuu danda'uudha qaba. Kun immoo ka ta'uu danda'uun ogeeyyiidhaan as biratti wanti hawaasa keenya keessa namni nu barbaachisu ogeessa afaanii barreessitootaa fi akkasuma immoo ogeeyyii teknooloojiitu nu barbaachisa. Afaan kun yoo ogeeyyiin kun keessatti hin hirmaanne ta'e dogoggora biraa keessa seennee dogoggora biraatiif saaxilamuu nu dandeessisu gatii ta'ee fi afaan kana gara hin taanetti akka hin hiikamne dogoggoraan hiikamee dogoggorri sun siisteema irra galee hoo jenne immoo dogoggora kana sirreessuuf bu'aa bayii biraa barbaaduu danda'a yookiin odoo hin sirraa'in hafuu danda'a gatii ta'ee fi hubannoon nurraa eegamu hawaasni keenya akkasuma immoo ogeeyyiin gadi ba'anii hawaasa dursuudhaan yookiin immoo ogeeyyiin murtaa'an hojii kana itti gaafatamummaa fudhatanii yoo irratti hin deemamin hojiin kun dogoggora keessaa ba'uu hin dandeenye keessa akka nu seensisaa jiru argaa jirra jechuudha. Anillee kanarratti illee barreeffamoonni tokko tokko maxxansaa jiru jira qeeqaa hayyoota keenyaa jedheeti haala kanaan hubadha Jundi. Galatoomii yaada bal'aa nuu kennuu keetiif kanaafuu namoonni waan kana dhageeffatu jirtan akka hubannaa argattanii kanarraa of sirreessinee karaa maaliif kun carraa bal'aadha. Carraa bal'aa kanatti fayyadamnee yeroo gabaabaa keessatti jechoota afaan Oromoo qulqullaa'e karaa qulqullaa'ina qabuun teknooloojii kana keessa osoo seensifnee irra nuufis bu'aa gaarii qaba jedha. Kanaafuu galatoomisiin jedhamee Kamaal ati kanarratti wanti dabalataan ati jettuu fi namoonni akkamitti akka itti hirmaataniitiin fuulduratti deemuu dandeenyu osoo atis gama keetiin yaada kee baattee siin jedha. Ayyee Jundee galatoomii abdii atis hedduu galatoomii waa hedduutu dalagamaa jira. Egaa hayyoonni keenya waa hedduu dalagaa jiranii Oromoo irratti dalaguudha. Waa'een Feesbuukii kanaa egaa akkuma abdii isaan jedhe hubannoo barbaachisa. Hubannoo yoon qabaatiin namni tokko waa dalaguu hin danda'u. Kanaaf gadi fageenyaan hubannoon jiraachuu qaba jechuudha. Namni Feesbuukii translate gochuudhaaf irratti hirmaatu beekumsa isaa haala itti dalagamu. Amma fakkeenyaaf namoonni tokko tokko hiriyoonni kiyya naa bilbilaniillee na gaafataa turani. So wannaan beekumsi gahaan jiraachuu qaba waan tokko dalaguudhaaf jechuudha. Kanaaf akkuma abdii isaan jedhe hubannoo qabaachuu qaba namni kenna. Garuu amma wanni gaafii natti ta'e anillee abdii isaa akka gaafachuu barbaadu maa inni waa'ee translationii kana mee haala kamiin namni kenna yookaan namni online dalaguuf seenu akkamitti hubannoo argachuu danda'a. Hirmaannaan isaanii hoo akkamitti cimuu danda'a ka jedhu kana abdii isaan gara boodaa irratti osoo yaada keetti kennite jedhee yaada. Waliigala wanni amma godhamaa jiru kun waan baay'ee bareedaa waan bu'uuraatii waan saba keenyaaf baay'ee murteessaa waan ta'eef gaa
Feesbuukii kunillee sirriitti irratti dalagamuu qaba jedheetiin yaada. Hedduu jira wanni piroojeektii garaagaraatu jira. Piroojeektii nu amma irratti dalagaa jirrullee dabalatee jechuudha. Kanaaf abdiisaa mee ani asumaan gaafachuu barbaada. Meebii junteessillee gaafachuu danda'a. Namoonni tokko beektaa waa'ee teekinooloojii kanayyuu hin beekanii. Even feesbuukii mee isaaniitiyyuu seetingiin eessa akka jiru akkamitti akka isaan onnaa godhaniyyuu hin beekanii. Mee kana irratti maal jettan isin lamaanuu? Amma hoo akkamitti akka dalaguu qaban mee akkamitti itti agarsiisuu dandeenyame? Abdiisaa itti seeni. Galatooma obbo Kamaal jechaati as teekinooloojiin biroodidha yookiin bal'aadha. Waan baay'een hiikuu dandeenya teekinooloojii. Garuu kara afaan oromootitti as fiduu danda'uu qabna. Kara afaan oromootitti yeroo as finnu afaan oromoo kara teekinooloojii fiduudha. Amma teekinooloojii gara afaan oromoo fiduu odoo hin taane afaan oromoo gara teekinooloojii fiduudha. Hojiin nuti hojjechuutti jirru gatii ta'ee fi as biratti wanti nu barbaachisu hawaasni keenya hubachuu danda'u qabu teekinooloojii afaan oromoo gama teekinooloojiitiin hangam deemeera yoo jenne faana takka reeftan kaarfachuutti jira. Jechoonni afaan oromoo gara teekinooloojiitiin maqaa qabu yoo jenne ni qabu. Hayyoonni ogeeyyiin garaagaraa yeroo garaagaraatti waliin ba'anii kan hojjetan jira. Quubsaadha, quubsaa miti. Hojiin nuti addaa feesbuukii irratti hojjetaa jirru hoo akkami jennee yoo ilaallu feesbuukiin dhaabbata guddaaf yeroo ammaa dorgommiidhaan dursaa jiru waan ta'eef hojiin adda nuti feesbuukii irratti waan takka keenyu yookiin immoo xuriin nuti adda feesbuukii irra buufnu jireenya guutuu waan jiraatu wanta lubbuun jiraatu ta'uu beekuu danda'uu qaba jechuudha namni asirratti hirmaataa jiru kun. Wanti har'a ani barreessu fakkeenyaaf jecha tokko odoo hiike yoo sirrii hiike eeyyan isse waan gaarii wanta bu'aa buuse jedhee himuudha. Yoo dogoggora hiike xurii'an afaan kana keessatti lafa kaayee darbu ta'uu hubachuu danda'uu qabna jechuudha. Yeroo ammaa hirmaannaan namootaa maal fakkaata isa jedhuuf qaamni qindeessee hojii kana hojjetaa jiru hin jiru namni. Ijoolleen garaagaraa ka akka kiyyaa ka akka jundii akkasuma immoo kamaalis fedhii ofiitiin sa'atii ofii qaban akkasuma immoo ofii qaban waan danda'aniin dhimmi kun
as jala seenuudhaan fakkeenyaaf iskiriinii gama gubbaarrattis linkiin isaanii jira. Linkicha tuyxaniitiin linkichi garam isin geessa akkuma agartan gara jundi kara hiika odoon seeniin xiqqoo wanti dabalamuu qabu jedhee yaada waan jiruufi. Okay. Hiikatti seenuun dura wanti adda baasuu nuti qabnutu jira. Jechuun wanti hiikamu maalidha? Akkamitti hiikama? Akkasuma immoo gosa kamii? Afaan Oromoo seerluga mataa isaa danda'e qaba. Akkasuma maqaan jira, maqaa jira, ibsa oraa jira, jechi ta'ee darbe jira, past continuous, present continuous, isa Ingiliffaan jennu sanniin jechuudha. Namoonni kun waan tokko jecha tokko hiikuun duratti hubannoon isaan qabaachuu qaban jechoonni ka dhalaadhaaf jedhamu, ka dhiiraaf jedhamu as biratti adda adda ba'ee taa'ee jira. Maqaan iddoo, maqaan bakkeewwanii, maqaan hospitaalotaa jira. Akkasuma immoo filannoon namoonni kaayanii jiran namoonni waan itti fakkaatan barreessanii achirra jechoota isa irratti mul'atu hedduu jira. Akkasuma immoo jecha duwwaa waan takka ittiin galintu jira. Jechoonni kun maal ilaallata? Feesbuukii irratti akkam jedha? Fakkeenyaaf namoonni miira ibsatan maxxansa kana irratti namoonni miira ibsatan namoota si'ii fi namoota baay'inni isaa hagana ta'e jennee barreessuu yoo barbaanne reacted jedhee feesbuukii irratti nama koomentii laayikii waan akkasii godhe agarsiisu san feesbuukii yaadachuu danda'uu qabna. Bakka hiikaa nuti itti argannu hiikaa kan argannu feesbuukii irratti bakka akkamiiti wanti kun itti mul'atu waan jedhu namni hirmaatu kun dursee predict gochuu qaba yookiin tilmaamuu qaba jechuudha. Haala kanaan kara hiikaatti seena. Namni tokko linkii banee adhuma dhaqee jechoota 50,000 filate ani dursi maqaan kan koo haa mul'atu warroota hiikaa jiran keessatti maqaan koo haa mul'atu isa jedhutu amma dogoggora hin taane keessa kan buusaa jiru isaa jechuudha. Wanti irraa of eeguu qabnullee afaan kana keessatti dogoggorri akka galmaa'u nu taasisaa jirullee jechootuma barraa'an qubeen sirriidha. Qubeen seeraan barraa'eera moo hin barroofne jechi kunii fi barreeffamni hiikaan kenname sirriidha jennee madaaluu odoo hin taane calennee filannee vootii baay'ee filadhee tokkoffaadha taa'uudha jedhee namni fiigaa oola waan ta'eef dogoggora hin taane keessaa seenaa jirra. Kana qofaa miti. Wanti an akka kan kootitti ilaalu namni baay'een hirmaachaa jiru namoota akkuma amma hojii hojjetamerraa mul'ataa jirutti dogoggorri qubee baay'inaan mul'achaa jira. Namni dogoggora qubee perfectly yookiin immoo dhibbaan dhibbatti ofi amanne tasumaa jecha tokko akka hiinne odoo ta'ee an dhuunfaa kootiin nan filadha. Ofii kootiifuu jecha guutuun jecha sirrii barreessuu hin danda'u wanta jireenya guutuu afaan kana keessatti ol galmaa'ee taa'u seenaa ta'ee taa'u keessatti immoo xurii lafa kaa'uun qabu jechuudha. Kana tokkoon keenya dandeettii fi ogummaa keenya hin beekna waan ta'eef irraa of to'achuu danda'u qabna jechuudha. Jecha dogoggora barreessinee ol kaa'uun dogoggora biraa uumuu ta'a waan ta'eef jechuudha. Inni lammaffaan namoota filatu yookiin voot godhullee hoo taate silaa ofii keenyaayyuu jecha sirrii barreessuu hin dandeenyu gatii ta'eef jecha namni barreesse sirrii barraa'eera jennee koonfidensii yookiin immoo ofitti amantummaadhaan filachuu irraa odoo dhaabbannee hoo. Kana hubachuu danda'uu qabna. Jechi filame, jechi barraa'e sirrii ta'uu dhabuu dogoggora qubee ofii keenyaayyuu waan qabnuuf sirreessinee waan hin barreessineef odoo ta'e hoo, odoo irraaf qusannee hoo. Inni itti aanu loqoda yookiin looga isa jedhan isa naannoo Wallaggaa, isa naannoo Harargee, isa naannoo Baalee, isa naannoo Arsii jechoota lookaal ta'e fayyadamuu dhiifnee namoota walii galcha. Yookiin immoo Oromoon naannoo garagaraa jiru hubachuu danda'a jechoota jedhutti yoo fayyadamne hoo yoo dhimma baane hoo kana hubachuu danda'uu qabna. Fakkeenyaaf maal argaa turre dilbata jechuun alada
Oromiyaa bahaa keessatti jechuun maqaa beekamudha. Alada jedhee warroonni hiikaa turan baay'eetu ture jechuudha. Kun ta'uu hin qabu. Aladaa miti. Dilbata jedhama jechuudha. Oromiyaa hunda keessattuu dilbata kan jedhamu hin beekamu. Ani garuu dhuunfaa kootiif jecha kana waan fayyadamuuf itti galchuu hin qabu jechuudha. Isa qofaa miti loqodoonni garaagaraa keessa jiru. Loqonni iddoo itti nu barbaachisu hin jira isa iddoo biraatiif kaa'an. Garuu nuti immoo kan fayyadamuu qabnu loqoda uummata keenya walii galchuu danda'u. Asiin dura dubbadheen ture gaafa darbe gareen nama 16-17 qabnu tokko kan wajjin mari'ataa hojjetaa jira. Gareen kun har'a waan itti wal mormaa turre tokko jira. Jecha hoom jedhu feesbuukii kana irratti hoom ka jettu jirti miti. Hin dhagahamaa mijuunti. Ni dhagayaa. Jecha hoom jettu kana irratti wal mormii hedduu gochaa turre. Ani akka kootti wiirtuu yookiin ka'umsaa ta'uu qaba. Afaan teekinooloojiitii dookumentiin tokkollee jira hayyoota Itoophiyaa keessaa hayyoota afaan muummee afaan Itoophiyaa fi ICT jedhamanii waliin ba'anii kan hojjetaman jira. Dookumentii wayii rifar godhu jira. Isa paabilikii yookiin immoo hawaasaaf sheer goona. Wiirtuu yookiin ka'umsaa jedhee waan hiiku tokko immoo hiriyyaan keenya keessaa tokko ulaa yookiin immoo seensa ka'ama balbala seensi balbalaa jira miti seensa yookiin ulaadha wanni kun jedhee hiike tokko mucaan takka immoo qaba hangan wal mormaa turre wal amanuu dadhabne jechuudha galma akka afaan teekinooloojiitti gool isa jennudha yookiin immoo objektiiviidhaaf galma jennee fayyadamna. Wiirtuu yookiin immoo ka'umsa hoo jenne wanta kana ni madaala. Yaada jedhu irratti gara boodaa irratti walii galuuf madaalle jechaan amma kun yaada akka ogummaan ogeeyyiitiin mari'annee irra geenye waan fakkaatudha. Garuu namni tokko dhufeetuma hoom jechaan mana jedhee qaxitti godheera amma hoomii odoo bira deemtee ilaaltee mana kan jedhu jira kan hiikameera jechuudha. Manaa miti hoomiin bifa gara teekinooloojiitiin jechuudha. Hubannoo kana qabaachuu qabaa jechuudha namni asirratti hirmaatee waan tokko hojjetu. Isin dheeressee galatooma yoo carraa argadhe walitti deebina. Walumaa Kamaal Seentaa. Akkuma ati jette namni waan sirnaa dalagu tokko beektaa waa'ee dorgommii yaaduu hin qabu akkuma atillee jette dorgommiifaaf jenneetiin waan argine barreessuu hin qabnu. Haa ta'u kaka'umsa godhanneetiin waa dalaguun waan baay'ee bareeda waan jajjabeeffamuu qabu. Garuu akkuma ati reefuu ibsite sanitti dogoggora guddaatu uumamaa jira. Kanaaf dogoggora san keessaa bahuudhaaf waanuma beeynu irratti osoo xiyyeeffanne baay'ee murteessaadha. Maaliifi waan beeynu qulqullinnaan yoo ka kennu taate waan bu'aa gaarii namni hundinuu waan qulqulluu yoo ka dalagu taate waan jajjaba waan bareeda wayii dalaguu dandeenya. Kanaaf wanni kun waan dorgommiitii miti waan seenaati osoo itti yaannee akka amma Abdiisaan jedhe kanatti itti yaannee sirnaan ammallee wanni translate goonu kan teeknooloojiiti malee kan waan wannaatii miti beektu kanaaf sanillee sirriitti hubachuu qabna jechuudha. Abdiisa I think waa'ee vootii kanallee maybe namni understanding hin hubanne jiraachuu danda'a jedheetiin yaada beektaa vootii filannoo siyaasaatii miti. Kanaaf akkuma arganitti voot gochuu miti itti yaadaniitiin wanni sun sirriidha moo sirrii miti yoo hin beekin wanni ati vootii gootuuf illee hin jiru. Kanaaf akkasitti itti deemuu qabna jedheetiin yaada. Dabalataan ammoo isin warri teeknooloojiidhaan onnaa jedhaa jirtan ammallee akkuma ati jette karaa afaaniitiin wal geettaniitiin waan wayii godhamuu qaba jedheetiin yaada beektaa namni ni dogongora of course nama ta'ee namni hin dogongorre hin jiru. Dogongora kana ammoo wanni ittiin fooyyessinu wal barsiisuudhaan. Kanaaf namni waa barsiisu namni waa qajeelchu tokko haguma walirra jiru jiraachuu qaba. Bifa saniin itti deemuu qabnaa jedheetiin yaada. Kanaaf Junde I think koomentiilee ni jira. Koomentiilee kanneen illee fudhataatiin osoo jaraa waliin isaaniin hirmaattota waliin illee mari'ataa deemne baay'ee gaariidha. Amma Hawwii Muhammad ammallee namoonni biraa gaafii tokko gaafataniiran waa'ee qubee sirreessaa kaafnee jirra. Amma immoo waa'ee moobaayilii illee kaasanii jiranii. Kanaaf koomentii ilaalaatiin akkasitti mari'ataatiin osoo deemne nuyyuu har'a waan tokko hamma tokko fooyyessuu ni dandeenya jedheetiin yaada. Kanuma dabaluu barbaade Junde.
Yee galatoomi anis asirratti waanuma isin lamaan jettan irratti fakkeenyaaf amma namoonni hedduu I think akkana fakkaatutti namni karaa inni itti fudhataa jiru afaan Oromoo gara Ingiliffaatti hiikuutti fudhataa jiran fakkaate akka na fakkaatutti maalii fi kontekstiilee arge keessa wanti an arge termii feesbuukaa kan afaan Oromootiin walgitu feesbuukni termiilee ofii isaatii fayyadamu jechuu fakkeenyaaf amma like godhu share godhu comment godhu waan jedhu kana afaan Oromootti deebisu profile setting picture kee jijjiirachuu wantoota garaagaraa kanneen jechuu fakkeenyaaf amma wanti jechuu magaalaa amma magaalaan guddittiin wanti capital city jedhee name jedheetiin akkasitti kaa'a kanneen wantoota akkasii sanniintu jira date of birth jedhee kunniin jechuu direct akka gara afaan Oromootitti deebi'uufi waan feesbuukni ofii isaatii peejii ofii irratti fayyadamu gara afaan Oromootti deebisuu fi kontekstiilee namni post godhu sanniin to somehow yoo fully translate ta'ee wanti kun cuufat guutumaan guututti galee jedhe wantoota namni barreesse accurate miti garuu yoo laaltanii jiraatan even biyyoota guddatan nama fakkeenyaaf afaanota guddatan afaan akka Ispaanishii akka German biyyoota Awurooppaa kanneen afaan Arabaa afaanota guddaa kanniinuu accurately translating godhu yoo grammatically wanni sun wanti kanaan dura storage jaraa keessatti save ta'ee jiru wanti data warra Facebookaa keessatti save ta'ee jiru sirriidhaan barreeffamee save ta'ee qofa translate godha amma fakkeenyaaf namni tokko afaan Ingiliffaatiin wanta barreeffame hiikkatu gara afaan Oromootitti jechuun yoo wanti nu amma barreessinee galchinu kun sirriin hin galin booda afaanicha san sirriin si hiikuu hin danda'u. Wanti gaarii si kennuu hin danda'u jechuun wanti hiikame kun waan sila accurately wanta barreeffame san si translate godhuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu kana keessatti grammatically seerluga afaan Oromoo namni beeku akkaataa taa'umsa jechoota sentensii tokko keessatti jecha keessatti akkaataa taa'umsi isaa akkuma direct Ingiliffaan taa'e sana osoo hin ta'in yookaan akka afaan warra afaan Amaaraatiin fakkeenyaaf amma akka mucaa siigalee amma mucaa gabaabaa jechuudhaa fi gabaabaa mucaa jechuu which is afaan Amaaraatiin waan akkasii sanniin irraa of eeguu jechuu kanarratti kanuma jechuu barbaada. Kanaafuu mee isin amma garamitti adeemnu jettan? Mee gara wanna adeemnu akkaataa itti fayyadamiinsa yeroollee qusachuudhaaf akkaataa itti fayyadamiinsa mee nuyyuu hamma tokko mee itti agarsiisnu jundee mee wanna godha akkasi wayyuu Abdiisaa? Hello Abdiisaan dhageetta? Yeah. Okay, yeah. Yaa namoonni deemitti kuti. Barreeffachuu barbaadanillee gaafii barreeffadhaa homaa rakkoo hin qabu. Hussein Mansuur gaafii jettee jirtaa barreeffadhu homaa rakkoo hin qabu. Hayyee jundee itti fufi. Okay, akkuma agartan peejii kunoo isinitti mul'ata. Kunoo peejiin duraa kan isin argitan 32 irra utaalee. 32 as gubbatti warroonni agartan kunoo peejii kana gubbatti gubbaa isaa kana namoonni amma laaluu jirtan gubbarraa to access the new application mobile keessan gubbaa namoonni fayyadamuu barbaadan kana tuuxaniitiin seenuu dandeessanii namoonni desktop irraa fayyadamuu dandeettan kana tuuxanii seentan jechuun linkii itti aanu linkiin dura mobile irraa namoota fayyadamtaniif linkiin itti aanu desktop irraa namoota fayyadamuu barbaadan walumaa galatti kana eega tuuxaniin booda as wanti kana isinii dhufa walumaa galatti ni computer gubbattis numa dalagaa as votii fi right translation ka jedhu kun filachuudha afaanicha filachuu nama barbaadaniif warri filachuu barbaadan waan kanaan dura namoonni filatanii achi keessa jira namoonni barreessaniitiin hiikanii hiikaa duraan achi keessa jiru namni filuu barbaadan jecha sirrii ta'e jechuudha kun jecha haarawaa namoota wanti godhuu barbaaduuf jechoota haarawaa afaan Ingiliffaarraa gara afaan Oromootti deebisuu nama barbaaduu fi inni lammaffaa fakkeenyaaf amma voot ka jedhu kana keessa guseennu yeroo tokko naaf eega kunoo akkuma agartan kana isinii dhufa jechuu akkuma jechi tokko nu dhufuu hin danda'u maaliif anis gama biraatiin waan seenu jiruuf
randomly select naa godha isiniifis jecha biraatti dhufuu danda'a hunda kennaafuu jechoota garagaraatti dhufuu danda'a kanaafuu akkuma isin agartan drop file here kan jedhu kana jechuudha isinis agartanii abdiisa junde zoom godhiif mee screen mul'atu jedhaarani okay screen zoom okay yeroo takka akkasumatti naa tura Ega namni gaafii qabdan barreeffadha amaa rakkoon qabu. Yaa amma mul'ata. Mee isinin mul'ata? Namoonni mul'atu jettan amma yoo isinin mul'ate naaf. Hin mul'atu jedhaani. I think amma ni mul'ata. jedharan ayyee itti fufee junde lateraaran akkuma agartan duubatti deebi'ee isin agarsiisuun liinkii maxxanitanii garan dhuftanii namoonni jechuun kun duubatti deebi'ee isin agarsiisuu danda'a jalqabarraa jechuudha jalqabarraa kunoo as akkuma agartan liinkiilee lamatu jira isiniin jedhee jira liinkiilee lamaan jiru liinkiin tokko ka gubbaa kana linkiin inni lammaffaa isa jalaa kana linkii gubbaa kana tuqxanii harki guddaan mobaayila irraa wanta fayyadamtaniif jechuudha akkuma agartan kunoo as jalatti translate facebook ka jedhu kana maqaa keessanii dura garuu namoonni wanti akka haarawaatti seentan akka haarawaatti adjust isinii godha gara peejii kanaatti isin fida vote right filachuu fi barreessuu jecha haarawaa jechuu jecha haarawaa gara ingiliffaarraa afaan ingiliffaarraa gara afaan oromootitti hiikuudha vote kan jedhu kana tuqxanii for translation afaanicha hiikuudhaaf jechuu hiikama fakkeenyaaf kunoo creative kan jedhu kanatti isinii dhufe jechi ingiliffaa jechuudha jala kanarratti jechoonni namoonni hiikanii as jala jiran waa uumuu kalaqa jechuun ammas wanni beekuu qabdan as keessatti qubeen sirriin ta'in ni jira kan namoonni as jalatti hiikan jechuun yoo hin beekne ta'e as tuqxaniitiin need better options kan jedhu jechuudha kanaafuu opshiniileen sadiin filannoon sadiin as jala jiran kunniin hingituu kanaafuu jecha haarawaa isa barbaachisa jettanii yoo gubira dabritan jechi kun deebi'eetiin nama biraatiif carraan kennamee namni biraa akka hiiku godhama jechuudha abdiisaa as biratti yoo sitti mul'ate atis itti seeniiti as biratti wanni isin lachuu amma fakkeenyaaf creative wanni jedhu kana as jala kun wanni jiru waa uumuu kan jedhu kalaqa kalaqummaa kan sadiin kana jira hin dhageessanii isinis jalatti namoonni fakkeenyaaf namoonni har'a amma laayivii gubbaa jirtan jala kanarra warroonni jirtan jechoota kanniin jechuu kan filatamuu qabu jechi kunniin sirrii yoon ta'in jecha sirrii ta'e akka hirmaattan keessattuu namoonni seerluga afaanichaatiin afaan oromootiin barattanii barumsa afaan oromoo irratti wantii qabdan akka irra hirmaattan isin gaafanna kanaafuu creative wanna jedhu kana garamitti akka hiikamuu danda'uu fi kunoo filannooleen as jala jiran kanniini sadiin kana jechuudha abdiisaa mee itti seenii ani iskiriinii hordofuuf xiqqoo neetworkiin kan ko'arraa hin mul'atu hin agarsiisu. Okay jecha creative jedhu walumaa galatti jechuudha as gubbaa ati kamaal ni agartaa miti? Anillee kiyyallee rakkoo qaba sorry. Okay. Junde san akkasumatti wannaa godhiiti. Yaa jechi creative akkam isiita? No akkana amma which is yeroo takka tokkoffarratti ka barreeffame WAA waa jedhee uumuu which is jecha lamatti hojjaan kute waa uumuu jedhee jechuu ka barreeffame kun ammoo kalaqa jedhee which is KALAQA dhaan barreeffame kun ammoo kalaqa uummaa which is even wanti kan ta'in jechuudha kanaafuu kana as hordoftoonni namoonni as jala argira jun okay jundi konsepti isaa akkam isiita
yaa si dhagaa. Na dhagaarta miti? yaa konseptiin amma kireetivitii kaati lakkooftu kan argeera yeroo daqiiqaa muraasaan dura ilaalaa ture. yaa kireetivitiin hojii kalaqaati. yaa kireetivitii osoo hin ta'in amma kireetiif qofa jedhee jira. Kireetivitiin hojii kalaqaa namni tokko qabu san nama saniin kireetiif jennaa mire. Fakkeenyaaf nama waa uumuun kireetiif jenna. Nama waan haaraa argate yookiin immoo akka dur abuurraa yookiin immoo innovation isa ingiliffaan jedhan jira miti? Isa innovation jedhan gara tekinooloojiitiin maal jenna nuti ingiliffuma ta'eeti kireetiif jedhama. Kireetivitiin konseptii itti hiikuu dandeenyu nama hojii san kalaqe waan ta'eef kalaqaa hojii sanii jenneeti maqaa kamtu itti dhiyaata maqaa kamtu simata maqaa jedhu kennuufii danda'uu qabnaa jechuudha. Okay, already jechoota as gubbaa jiran kana keessa hin jiru which is need better option kan jedhu tuqeetiniin bira dabree jira. Style hello hin dhageessanii mi? Dhaggeeffatoonni namoonni as jala jirtan yoo akka hirmaattan okay creativity jira magarsiisa guddaa okay creative okay yaa amma style ka jedhu jira jecha amma style jedhu style jedhee nama hiikee stylii jedhee nama hiikee jira. Akka tasaa jechuudha akka tasaa jedhee ka hiikee jira akkaataa jedhee ka hiikees ni jira jecha sadii jechuudha staayilii jedhee ka hiikee jira akka tasaa akkaataa staayiliidhaaf jechuudha. Ammas biratti maali beektaa junti? Okay, itti fufi. Hin dhaga'amaa? Istaayilii yoo jennu akkuma ati jette kana istaayilii jedhee namni tokko afaanuma Oromooti isuma hiikeera miti? Jechi sun jalqabarra yoo jiraate warri amma vootii qofaan dorgomaa jiru jechuudha. Warri vootii qofaan dorgomu jiru jalqaba irratti isuma filatee jechi kun baay'inaan yoo filame maal ta'a gara siisteemaa seena. Siisteema keessan dogoggora ta'aa jechuudha. Siisteema keessa waan seenuuf dogoggoratti uumamaaraa jechuudha. Akka seera tekinooloojiititti yookiin immoo akka odeeffannoon dookumentii garaagaraa irraa hubadhe agarsiisutti immoo istaayil jechuun maal ta'uu qaba seeta? Bocquu jedha. Bocquu jechaan boca qubee irraa kan dhufe yoo ta'u hiikaan isaa bocquu jedhamee kaa'amuu danda'uu qabaa jedha. Okay. Need better options. No, dhiifama. Istaayilii isaa haalata. Okay, haalata which is haalata amma as keessa yeroo amma akkaataa ka jedhuun jira akka tasaa ka jedhuun jira which is haalata ta'uu isaa jechuu namoonni biraas namoonni as laaluu jirtan hirmaattanii okay akkaataa namni jedhan jira diigoo jimmaa akkaataa nama jedhu jira dura description Facebook kennan deebisa okay yaa namni as jalatti okay akkaataa which is ammallee namni as jalatti wanti jedhe zakii okay already need better options jennee bira kunna council which is already accept godhamee Facebook keessaa seeneetiin jira optioniilee nama council jala jiru haqi dhiisi which is haalataan argattee haalataan hin qabu jiru there is no yoo keessaa dhabde need better option new insert gochuu qabda beeki haalata so we need to enter new word jecha haaraa itti galchuu danda'uu qabna ka type head okay cancel and close search
John Dillal jecha haaraa new translation itti galchiteeti. Ka jalqaba irra filamee ol darbee gubbaarra jira miti. Isa ammoo kaardii diimaa kennitaafii jechuudha. Okay, already amma as gubbatti wanti natti agarsiisutu hin jiru beektaa? Mobile application ka application isarra waan jiruuf jechuudha vootii qofa keessa jira. Mobile application irraa agarsiisaa? Yeah. Okay, mobile irra computer irraa kasirraa binne computer irraa. Yeah. Yookiin mobile application irratti immoo wanti ati gootu optioniin hiikaan haalaan kana ibsu hin jiru kan dakara hin jiru dhumarra. Hin jira need better option ka jedhu. Isa filataa jechuudha. Isa filachuu danda'udha. Isa filadheetiin bira dabru jira. Okay, amma cancel ka jedhu jechuu cancel jechi amma cancel jedhu which is already Facebook keessa seenee jira. Ammallee sisteemarra jira yaa. Haqi ka jedhutu accept godhamee. Actually amma bar testii irra waan jiruuf haquu danda'ama. Yeroo testiiti waan ta'eef haquu ni danda'ama sisteemarra ka jirullee jechuudha. Yaa. Amma fakkeenyaaf okay as biratti wanni ati as biratti ibsuu nama barbaachisu tokko yoo jiraate wanti jiru qubee duraa kaapitaalii jechuun qubee guddaa ta'uu qabamoo amma fakkeenyaaf namni qubee guddaan barreessee dhiisii bakka lama jira dhiisii kaapitaaliidhaan jalqaba irra barreeffamee fi qubee xiqqaan barreeffamee jira jechoonni hundi yeroo barreeffamu qubee guddaadhaan eegalamuu qabamoo maal jettame kana irratti ati namoonni barreessan hundi jechi tokko dura yeroo hiikatti seennu jechuudha. Yeroo hiikka seennu jalqaba jecha san sirriitti ilaaluu qabna. Okay. Qubee inni barraa'een hiikaa isaa maaliif akka barraa'e hubannee qubeen kaapitaalii ismoolii waan hunda ilaaluun dirqamaa jechuudha. Jechi tokko qubee jalqabaa qubee guddaan ka'ee achi booda immoo qubee xixiqqaan barraa'eera yoo ta'e hiikaan nuti hiinnullee dirqama qubee guddaan eegalee qubee xixiqqaan dhumatuu qaba jechuudha. Okay. Amma yeroo tokko immoo gaaleen fa'aa dhufa. Gaalee keessatti qubeen jalqabaa jecha kanaallee guddaa qubeen jecha itti aanullee guddaa qubeen jalqabaa jechuudha. Haala sanii eegalee yoo taane ta'e gaaleen nuti hiikuu deemu sunillee jecha jalqabaa irra guddaa jecha itti aanu irratti illee qubee jalqabaa guddaa haala sanii hiikuu danda'uu qabna. Wal fakkaatuu qaba. Yuunifoormiitiin gidduu isaanii jira waan ta'eef jechuudha. Okay. Hayyee akkasitti fudhatamuu qaba. Kanaafuu dhaggeeffattoonni akkuma amma daawwattootaa fi dhaggeeffattoota akkuma amma inni isiniif ibsate jechuudha. Fakkeenyaaf amma kaansel kana gubbaa kanatti namoonni arguu jirtan qubeen caan kaapitaaliidhaan eegaltee akkuma qubeen caan kaapitaaliidhaan kaayame kanatti afaan Oromoo keessattis yoo jechi kun haqii ka ta'u ta'e haan jecha kaapitaaliidhaan kaayamuu akka qabu hubannaa akka fudhattan kanarraa isiniif himna. Yoo jechi kun amma fakkeenyaaf jechoonni kun amma fakkeenyaaf kana as gubbatti description cancel and close ka jedhu kana yoo agartanii jiraatan cancel kana qofaatu kun kaapitaaliidha kuwwan akkuma itti aanutti afaan xixiqqaa. Haqee miti canceliin jundi. Yeah, okay. Maalitti haa wanti godhamu vote godhutti hin jiru jechuun description ima jiraa fi himuutu jira. Hiikkaan isaa kaansiliin dhiisiidha akka iddoo garagaraatitti mul'atutti. Haqiin kiliiriidha. Okay. Haala akkasiitiin hiikama. Amma jechoota kana jechoota nama fayyadamu jiru kun jechoota ogeeyyii Itoophiyaatiin hojjetame jedhee ICT waajjira Oromiyaatti illee ka bu'eeru waan ta'eef. Okay. Almost hojii irra oolmaa isaa irratti hir'ina qaba malee naannoo garagaraatitti kitaabota garagaraa irra jechoota galuutti jiranii Oromoo ICT irratti illee waa'ima kana barreessaa ture ani jechoota kana kutaan qoqqoodee. Okay. Paabilikii akka ta'utti jechoota kana akka hawaasa bira ga'utti hojjechuu jirra Oromoo ICT irratti illee akkasuma immoo karaa danda'ameen karaa biraatiin illee hawaasa bira ga'a karaa jennuun akka keessattuu warroota hirmaataa jiran kan akka ga'u goona haala akkasiitiin kan hiikamuu danda'u. Okay. Asitti kiliirii haqii kiliirii haqiidhaaf yoo fayyadamne ka amma jette kana haqiidhaaf yoo fayyadamne kaansilii jechuudha. Kaansilii haqiidhaaf yoo fayyadamne kiliirii maaliif fayyadamna? Wal nu jalaa dhayaa jechuudha.
Kanaafuu haala akkasiitiin kaansiliin dhiisiidha haqqiin kiliiriidha haala akkasii filanna akkasii hubachuu danda'uu qabna jechuudha. Okay, dhaggeeffattootaa fi daawwattoota akka hubannaa kanarraa argattan abdiin qaba. Kanaafuu namoonni biraas namoonni hirmaachuu barbaadan as jalatti kunoo jala koomantiidhaan koomantii godhuu dandeessanii iskiriinii gubbatti isinitti mul'ata wantoonni barreeffaman hundinuu isaaniitu jechuudha. Kanaafuu akka hirmaattan isin jedha. Mee ammas akkasumatti itti hafuufnu. Okay, Kamal. Jundee osoo achi biran darbiin beektaa koomantii dubbisaa jira. Okay, koomantii okay ma. Jimmaa keeru tokko garuu qubeen xixiqqaatee fi hiikaa jechaa jijjiiruu hin danda'u ka jedhu waa'ee qubee sanarratti mee akkamiin? Okay. Qubeen guddaa fi xiqqaa. Qubeen guddaan fakkeenyaaf jecha tokko yeroo jalqabdu yoo qubee guddaadhaan hin jalqabin siigalee amma fakkeenyaaf jechoonni magaalaa wantoonni magaalaan jechuun qubee guddaadhaan jalqabuu qaba. Even seentensii hedduutuyyuu ta'u jechuudha. Qixxee wanti himaa hedduutuu ta'u jechuudha. Capital akkuma jarri as gubbatti kaan kanatti jechuudha. Maaliif Facebookni amma kanuma fayyadama booda jechuudha. Which is capitaliin kun effectiin wanni inni godhu amma kaansiliin kun which is haqii jedhamee fakkeenyaaf kaayame kun jechuudha. Yoo jechoota hedduutti dhufe wanti seentensii hedduutti dhufe hima hedduutti dhufe qubee xiqqaatti deebi'a. Qubee guddatti waan inni deebi'u hin jiru. Garuu qubee guddaa durarra yoo keesse booda kompiitarri wanni kun fiid ka ta'aa jiru gara kompiitaraatitti kompiitara ka understand godhu kompiitarri akkaataa as gubbatti ati sheeppii jarrisii kaan kanaan yoo ati follow gootee hin seensisin booda kompiitarri which is programmingidha achuma keessaa waan program ta'e fudhata malee wanti hayi jarri kun akkanaa fi akkanatti galchan jedheetiin wanni nu piik nu godhu hin jiru jechuun yaada keenya understand godheetiin ka piik nu godhu wanta nu barreessinee galchine filateetiniin feed nu godha boodaaf nu deebisa jechuun wanta nuti amma ol keenye booda gannuu kenna. Kanaafuu akkasitti beeyneetiin kana keessa osoo wanti jenne kanuma abdiisaa asirratti wanti dabaltu yoo jiraate. As biratti nuti ka hiikuu deemaa jirru yookiin ka hojjechaa jirru dhimma qubee hiikaa jijjiiraa hin jijjiiruuti miti. Istaayilii jecha achirra nuu kenname. Fakkeenyaaf akkuma seera luga afaan Oromoo keessatti jechoonni dirqama yeroo hundaa qubee guddaan eegalamu. Akka qaama gaallawwanii maqaa iddoo garaagaraa maqaa lafaa maqaa horii yookiin immoo maqaan garaagaraa yeroo kamuu dirqamas hima keessatti illee haa ta'u bakka fedhetu qubee guddaan eegaluu qabaadha. Seerri luga afaan Oromooti. Akka Ingiliffaatitti illee seerri kun of danda'ee lafa jira jechuudha. Giraamaatikaalii yoo ilaalle. Nuti ka ilaaluu qabnu qubee isaa guddaan barreessee xiqqaan barreessee rakkoo hin qabu odoo hin taane Feesbuukiin jechoonni nu agarsiisu jiru jechoota eddoota itti fayyadamuudha. Eddoo wayitii fuudhee nu afoo fidaa malee caledhee jechootuma Ingiliffaa waan ta'eef qofaa miti kan nutti agarsiisaa jiru. Jechoonni kun bakka wayiitti bakka inni itti fayyadamee jira. Bakka kaapitaal godhee itti fayyadame saniif fayyadamuu barbaada jechuudha Feesbuukiin wanti nu beekuu qabna. Kaansilima as dhufee amma fakkeenyaaf kaansiliin duratti ati dubbistu qubee guddaan eegalee jette. Kaansilima iddoo biraatitti qubee xiqqaadhaan nuu fida. Jechuma san jechuudha. Yeroo kana qubee xiqqaan barreessinaa bakka qubee xiqqaa itti galuu qabdutti fudhatee fayyadamaa jechuudha. Siistemni isaan fayyadaman kun jechuudha yookiin appilikeeshinii hiikaadhaa amma nuti hiikutti jirru kun haala kanaan ka hubachuu danda'uu qabna. Ammallee irra deebi'a. Hayyee irra deebi'a. Tullee jira yoo Kamal yeroo tokko irra deebi'a siin jechuun jira eegini abdiisaa itti fufi. Wanti irra deebi'uu barbaade ammallee koomentii jala wanti ilaalaa jiru jira. Jechoota hiikaa jechoota jalqaba irratti kaasee ture. Jechoonni koonseptii amma kaansiliin
liiv yookiin immoo waan biraa ta'uu qaba malee akkamitti dhiisii ta'a namni jedhee kaasee jira. Inni contextually yookiin immoo akka galumsa Ingiliffaatiin yoo fudhanne dhiisii ta'uu danda'a yookiin waan biraa ta'uu danda'a sirriidha. Garuu teekinooloojii keessatti wanti nu fayyadamnu nu deemnu kun yookiin immoo jechi kun eessatti galaa maaliif galaa fakkeenyaaf kaansel yoo jenne waan jalqabne tokko dhiisuudha miti koonseptiin jiru akka hubannoof ta'u jechuudha jende. Amma fakkeenyaaf dhiisii ta'a jechuudha namni kun waan jalqabe kana akka dhiisu yookiin immoo waan jalqabe kana akka dhaabu iddoo sanii akka dhaabu yookiin immoo wanti kun hin barbaachisu akka hin hojjenne gochuudha koonseptiin teekinooloojii jechuudha. Kanaaf kaansel yoo jenne wanta san achumatti dhaabii hin hojjetin yookiin hin dalagin yookiin hin barbaachisu akka jechuudha. Kaansiliin dhiisiin afaan oromootiin akka ingiliffatti hiikamutti hiikuu dhiisuu dandeenya. Jalqaba irratti illee hoomii wanti fakkeenya fudhadheef jechuudha. Hoomiin akka koonseptii nuti beeknutti yookiin akka hiikaa ingiliffaatitti mana. Teekinooloojii keessatti yookiin immoo marsariitii irratti yookiin feesbuukii irratti dhufee mana jedhee waan barreesse nobody kan namni irraa dhaga'u hin jiru hubannoo namni qabu jechuudha. Namoonni hanga beekanitti namoonni hanga muraasa beekan san fudhachuu danda'u. Ta'ullee koonseptii deemu miti. Hiikaan isaa akkuma amma hayyoonni keette jennee dookumentii irraa argine jennu kanatti wirtuu yookiin immoo ka'umsa yoo jenne bakka jalqaba wanti tokko irraa ka'u yookiin immoo wanti tokko irra dhaabbatee jiru. Koonseptii akkasiitti deemnaa jechuudha teekinooloojii yeroo ibsinu jechuun teekinooloojii haala kanaan ibsamu. Yaada jedhu kaasuu barbaade gaafii ka'eedhaaf. Hayyee Kamaal. Dhiifama. Wanni tokko wanni ilaaluu qabnu anaga hubadheetti jechuudha. Wanni isin jettan akkuma jirutti ta'ee yeroo translate goonu jundee yoo argitanii jiraattan gubbaarra description waan jedhutti jira. Descriptioniin suni waan sitti agarsiisa jechuudha. Describe godha akkaataa ati itti hiikuu qabdu jecha san jechuu yookaan immoo phrase yoo ta'e phrase san akkamitti hiikuu dandeetta. Fakkeenyaaf anama screen keetii ilaalaa hin jiru. Wannaa kiyyaatanii laalee description jedheetiniin like sheep jedhee kaayee eegasii akkamitti akka describe godhuu qabdu asitti kaayee jira beeta? Hin jira. So descriptionii san laalleetiniin bifa saniin wannaa godhuu ni dandeenya. Kanaaf qubee guddaa xiqqaallee bifa saniin akkasitti filachuu dandeenya jedheetiniin yaada.